kabajamtoota daawwattoota oduu iyyaafannoo qabannee dhiyaannee jirra oduu wajjin an iyyaafataadha. qophii har'aan tanaataan keessatti markaza ajaa'ibaa markaza Usmaan bin Affaan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa Muhammad Amiin Kazaaliitiin hundeeffame iyyaafannaa hanganumaan hordofaan afeerraa keenya. akkuma beekamu markazi Usmaan bin Affaan toora aappii onlaayinii mootiin barumsa diin islaamaa kannaa jiraachuun isaa ni beekama. markazi Usmaan bin Affaan erga hundaa'e ji'oota muraasa kan lakkoofsise yoo ta'u ji'oota muraasa kana keessatti waan ajaa'ibaatii fi waan dinqii hojjechuun isaa ni yaadatama. barumsa inni achi keessa kannaa jiru keessa quraanul kariimii fi huruufaa fi shuruuxa salaataatii fi huzii fi waajibaataa fi kan kana fakkaatan akka kannaa jiru nuuf himanii jiru. walumaa galattuu markaziin Usmaan bin Affaan yeroo ammaan tanaatana bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een barumsa islaamaa kannaa jiraachuun isaa ni beekama. kanneen hangafoota oduutii guutuusaa maameen akkatti aanutti hundeessaa daawwannee waliin deebine. kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo tajaajila guyyaa irraa gama markaza Usmaan bin Affaan akkuma laaltanii agartan yuunifoormiin isaaniitis kana fakkaatti. ustaaziin isaanii barsiisaan isaaniitis kana fakkaata. hanga xumuraan hordofan afeerraa keenya gama sagantaa. iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa bule iyyanii barreeffadhe mana bahee ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii. iyyaafannoo tajaajila guyyaa irraa markaza Usmaan bin Affaan konkolaataa isaanii kan kaffaltii irraa bilisaa liinkiin erganii gaseennee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. akkam nagaa fayyaa jirtu? جرة فيا الحمد لله. كم نقول والله nagaa alhamdulillah. ustaaz inshallah duraan dursee markazi Usmaan bin Affaan erga hundeeffame hangam takka akkasuma bifa hamiin barsiisaa jira maalfa barsiisaa jira barattoota isaa haala hamiin barsiisaa jira inshallah mee gabaabinaan nuuf himaa isiniin jenna. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. مركزي كن مكان إسا مركز عثمان بن عفان جامام. إرجع هندي فمي يرو هندا يرو ديرا كان هنتورين يرو جوابا كيسة تبرتو تهانغنا جوكنا هوراتي. برمس إني برسيسة جرو كيسة حروف الرجال كبه برمس حروف قرآن عقيدة برمس وعي صلاة كسم حديثة. kanneen hunda barsiisutti jira. yeroo barsiisu kana keessatti immoo haala gaarii ta'een haala qulqulluu ta'een barsiisee kan as eege yeroo gabaabaa keessatti barattoota kanneen horate waan garagaraatiin asirraa markaza kanarraa baasuuf kan markaza Usmaan bin Affaan jedhamu kun kan hundeeffamee zamana dheeraa osoo hin turinetti barattoota hunda horateedha jechuudha. waaw maashaallah tabaarakallah. hayyee ustaazii mee barumsaas keessa kan nu jiran keessa akkuma nu eertanii aqiidaa fi hangana fakkaatan fa'aatan hanga soomoo barumsi dabalataatis ni jira. barumsi dabalataan kan biraatis ni jira. masalan guyyaa jimaataaf guyyaa khamiisaa barumsi dabalataa waan garagaraa akkaataa tarbiyaa islaamaa waan garagaraa ni kennamaa gorsii garagaraa kan amma maqaadhaa fi kan biraatis inshallah hunduu ni baratama. waaw maashaallah tabaarakallah. Fuulduratti ammoo kana caalu baratuuf ta'e inshallah. waaw maashaallah tabaarakallah. hayyee baabinaan barsiisota imoo ustaazan imootiif maal dhaamtaa barattoota imootiif maal dhaamta inshallah. dhaamsi kiyya tokkoffaadha sodaa rabbiiti. itti aansee ammoo haala barsiisan kana keessatti barataa tokko barsiisuuf qulqullummaan akka barsiisanii fi qulqullummaa seera isaa eeganii maaliif jennaan barataa tokko barsiisuun wanta ofii baratte san isallee barsiiftaa waan ta'eef qulqullummaan akka barataa kan hundaa barsiisanii akkasuma barataa hundaa wal qixxeessanii barsiisaniin isaaniif dhaama. itti aansee wanni isaaniif dhaamuun barbaadu waa'ee barumsaati. barumsa barsiiftan irratti huruufaaf quraana qofa osoo hin taane waa'ee aqiida irratti kaasatan yeroo amma akkanatti firqaan garagaraa baay'attu kana keessatti barataa keessan aqiidaa sirriitti barsiisuu qabdanii barataa san aqiidaa sirriitti hubachiisuu qabdanii akkasuma waa'ee salaataa waan garagaraa kanneen quraana furuuf qofa xiyyeeffatu osoo hin taane kanarratti xiyyeeffattanii sirriitti barsiisuu qabdanii kanaan dhaamaafi. waaw maashaallah tabaarakallah. dhaamsa bareedaa nasihaa bareedduudha. hayyee mee ustaaza kiyya inshallah irra hedduun namaa akka gartee alaa barattoota imoo kana qeeqanitti barumsi isaanii sirrii mitii ja'anii oofan mee dubbisan inshallah ija akkamiin laalta maal jettaan mee? Ewa dubbiin kun dubbii sirriitii miti. maaliif namticha jedheef garuu sirriifi ta'uu danda'a. maaliif nama waan tokko jedhe hunduu akka isaatti isaaf sirriidha. garuu ammoo akka yaanii
Saahibul beeyti adaramaa fi beeyti. Abbaan manaa maali? Abbaan manaa waan mana fi keessaa inni beeka. Abbaan manaatu beeka. Namni biraa waan himoo beekuu hin danda'u ka himoo irra hin jirre. Namni alaa waan himoo beekuu hin danda'u. Ni'imaa himoo eenyutu beeka? Abbuma keessa gattaa'ee qara'eetu beeka. Wanti kun jecha sirriitii miti. Maaliif namni quraana qara'u markaza himoo keessa quraana baratama, huruufa baratama, aqiida baratama, waan salaata baratama. Jaahila meeqatu asitti ijoolleen islaaman arabaa keessatti waan garagaraatiin silaa dhammaate silaa tiktook irratti maal taate silaa feesbuuk irra baddu asitti barumsa gahaa argataa jirti. Bakka kanatti barumsa gahaa argataa jirti. Jechi kun dhibbaan dhibbatti jecha dhugaatii miti jecha dogongoraati. Warri akkas jedhullee haa sirreeffatu. Kan ammoo mirkaneeffatuudhaaf ragaadhaaf dhufee asitti nu hojii haa argu jenna. Okay, maasha kanuma wajji wal qabatee ustaazan himoo keessa ijoollee waliin qabaniiti maallaqa irraa buuran malee maallaqa ammallee hin qaraayisanii aliif gurgurachuu jiranii ja'an ambi. Mee isin hanga ammaatti barattoota shabakaa hin kafalle isin maallaqa kafallettanii riimuuf gootan ni qabdanii. Ustaazonni immoo maallaqa nyaatuudhaaf maal jechuudhaaf ijoollee irraa guuratanii riimuuf godhanii maal jenna. Kunis jecha dhugaatii miti. Yooniif jiraatallee tokko lamaaf jecha ammoo wanti kun nama hunda maqaan hin badu. Nama hunda maqaa balleessuun hin danda'amu. Maaliif akka garee keenyatti namni kanaaf riimuuf ta'ee yookaan biloog ta'ee jedhee hin jiru. Namni sababa shabakaatiif sababa maaliitiif sababa shabakaa qabaluu dhabee maaliif riimuuf ta'ee hin jiru. Ammas biloog ta'ee hin jiru. Fuuldurattis riimuuf hin ta'u biloog hin ta'u. Maaliif barumsa keenya asirratti kan barsiifnu rabbii fi kan baratus rabbii fi akkasuma immoo wanti asitti irra guddaan namni hunduu hubatuu qabu ustaaza ofii jechuun waan guddaadha. Ustaaza ofii jechuun qadrii guddaadha. Akkasuma barataalleen qadrii guddaa qaba, ustaaznis qadrii guddaa qaba. Kana hojjechuun ammoo waan barbaachisu jechuun kunis jecha dhugaatii miti. Laakiin ammoo dhibbaan dhibbatti ammas ammoo waan tokko tokko nama jaahilli dalageen malee warra imoonni jedhamu hin jiruun isin akkasi. Waaw, maashaallah tabaarakallah waan bareedduu dhaamsa. Hayyee itti aansuudha inshaallah hawaasa keenya akka waliigalaatti maal dhaamtaniif hawaasa keenya warra nu daawwachuu jiruun maal jettan dhaamsa nasihaa maal dhaamtaniif? Waa nasihaan tokkoffaa irratti diin rabbii baradhaadha. Diin rabbii baratuun dirqama. Namni kawaattiin beeku, kawaattiin baratu, kawaatti addaan baafatu beekumsaani. Beekumsaani ka bakka guddaa ittiin gahuu danda'u beekumsaani. Izan beekumsa waa baradhaa. Itti aansee wanni isin dhaamu iyyaafata keenya kaakaan nu iyyaafataa kana kaakana bakka hunda deemanii markazoota immoo hunda yaani amma maal iyyaafataa aranii nama yaani markaza iyyafataa jedhanii markaza garaagaraa akkuma maqaan isaanii iyyafataa markaza online kan jedhu kanarratti itti aansee ammoo gaafa markaza kana wajjin waliin gaanii irraa ba'an dhuunfaa keessanii mana manatti dhufan isin iyyaafatanii akkasii jajjabeeffadhaa isiniin jenna. Okay. Kallatumaan inshaallah mee gama Amiiraa achi dabarra inshaallah. Miskiina wallahi. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaazi baga nagaan. Marhaban baga nagaan neetan kam nagaa fayyaa jirtanii? Nagaa alhamdulillah. Alhamdulillah baga jiraatan inshaallah. Mee akkuma gartee reefu isiniin jedhee mee erga gartee markaza Usmaan bin Affaan kaa dhuftanii jijjiirama akkam fiddamee inshaallah. Barumsa bifa akka hin barachaa jirtan gabaabinaan nuu himame. Wallahi ustaazi ana akka kiyyatti akka nama reefu dhalatee namni reefu dhalate qulqulluu akkanatti fakkaata markaza kana dhufuu kootti baay'ee gammada. Yeroo biyyaa beellee homaa tokko hin beeku dalagachuuf bahe garuu eeggan markaza kaa dhufe alhamdulillah baay'ee gammada akka nama reefu dhalatee natti fakkaata. Dandeeffamullee na rakkisa jechuudha. Aliif jedhee bakka ga'ee barsiisaa kootii fi anaaf rabbiitu beekaa jechuudha. Dhiyootaan kun warri akkuma kana jiran akka isaan baratan dhaamsa dhaamaa fi markaza jechuun waan qalbii isinidha. Obboleeyyan keenya warra gartee barumsatti hin jirre warra akkuma keessanii biyyaa bahee dalagataaf barumsatti hin jirreef maal dhaamtame? Hayyee dhaamsan dhaamuuf egaa wallahi duraan dursee rabbi isaan qajeelchu akka dhaamsa kootti immoo gara markazaatti deemanii waan markaza kana keessa jiru baratanii bakka guddaa ga'u borillee akiraa isaanii argachuu barbaada. Tiktokii fi feesbuukii garaagaraa yuutuubii garaagaraa nu fayyadu umuriin keenya gabaabaadha waan ta'eef barannee bor akka
ilmoo keenya barsiifnu gara markazatti deebi'anii akka isaan baratan dhaamsa dhaamaaf inshaallah. Waaw maasha Allah tabaarakallah. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo teenyitarraa tanumaan goolabna hanga iyyaafannoo biraatti walitti deebinu nagaya rabbii keessanuu jiraata.